Akkam jirtu mi'aarra immoo waa'ee dhibee gifiraa ilaalla. Dhibeen gifiraa vaayirasii miizils vaayirasii jedhamu kan dhufudha. Waggoota kurnan darban baay'inni dhibee kanaa akka addunyaatti irrataa dhufee ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessumaa biyya keenya keessatti baay'inaan mul'ataa jira. Mee dhibee gifiraa maaltu fidaa? Akkamiin daddarba? Akkasumas akkamiin ittisuu dandeenya? Mallattoon isaa maali kan jedhu haa ilaallu. Eenyu faatu carraa dhibee kanaan qabamuu olaanaa qaba yoo jenne, tokkoffaan daa'imman talaallii hin fudhannedha. Keessumaa talaallii dhibee gifiraaf kennamu akka biyya keenyaatti daa'imman ji'a 9 fi waggaaf ji'a 3tti dhibee gifiraaf talaallii fudhatu. Daa'imman talaallii kana hin fudhanne carraan isaan dhibee kana godhachuu fi dhibee kanaan daran hubamuu ol ka'aadha. Gara biraan hanqina nyaataa kanneen qabanidha. Daa'imman hanqina yookaan hir'ina nyaataa qaban akkasumas daa'imman umurii ijoollummaa fi akkasumas dulluma young and old age kan jedhamu daa'immanii fi namoota dullooman biratti baay'inaan baay'ata. Akkasumas immoo hanqina vaayitaaminii kanneen qabanii fi kanneen ittisoon qaama isaanii sababa adda addaan gad bu'e. Fakkeenyaaf dhibee HIV, dhibee sukkaaraa, dhibee adda addaa kanneen qaban isaan kana hedduminaan ni miidha jechuudha. Akkamiin daddarba jennee ilaalle vaayirasiin kun nama dhibee kana qaburraa kan inni nama birootti darbu yeroo namni sun qufa'u qilleensaan akkasumas tuttuqqaan ni darba. Namni dhibee sana qabu daree inni keessa ture keessa hanga sa'a tokkoo qilleensa irra turuu danda'a vaayirasiin kun. Fakkeenyaaf nam tokko dhibee kuffinyii yookaan dhibee gifiraa godhatee daree tokko keessa seenee ba'ee yeroo ta'e achi keessatti qufa yeroo ta'e hanga sa'a tokkootti namni sana keessa seene qabamuu danda'a jechuudha. Qilleensa irra tura vaayirasiin kun baay'ee saayiziin isaa xiqqaa waan ta'eef qilleensa irra turuu danda'a. Kanaaf dirqama fuulaa fuulatti nama dhibee sana qabu wajjin wal arguun hin barbaachisu. Dibamaan sun seenee ba'e taanaan kutaa sana yookaan daree sana yoo seenne nu qabuu danda'a jechuudha. Vaayirasiin sun qilleensaan afaanii fi akkasumas funyaan ni seenaa akkasumas ija irra teenyaan illee ni daddarba. Ija keenya irra yoo taa'e akkasumas funyaanii fi afaan yoo seene ni daddarba. Namoonni duraan talaallii hin fudhanne yookaan kanaan dura dhibee kanaan hin godhanne nama dhibee kana qabu waliin yoo wal bira turan yookaan yoo tuttuqqii qabaatan carraan darbuusaa persentaa 90. Fakkeenyaaf nam tokko ijoollummaa isaatti dhibee kanas hin qabu ta'e yoo talaallii hin fudhanne yoo ta'e nama dhibee kana qabu bira ga'e carraan dhibee kana godhachuu yookaan carraa dhibeen kun itti darbu persentaa 90 jechuudha. Kanaaf baay'ee dhibee daddarbudha. Namni dhibee kana qabus kan inni nama birootti dabarsu shiffiitaan kun ba'ee guyyaa 5 boodaa fi osoo shiffiitaan kun hin ba'iin guyyaa 5 dura. Nam tokko kan inni dhibee kana nama biraatti dabarsu osoo shiffiitaan hin ba'iin guyyaa 5 dura akkasumas erga shiffiitaan ba'ee guyyaa 5 booda. Kanaaf daa'imman erga shiffiitaa ofirratti arganii hanga guyyaa 5tti mana barumsaa deemuu qabanii akkasumas hanga danda'amanitti kophaa yoo turan gorfama. Erga dhibeen kun namatti darbee hanga torbee 2tti giddu galeessaan mallattoon hin jiru. Dhibeen kun nama biraatti darbeera taanaan hanga torbee 2tti inkubeeshin periodiidha. Mallattoon tokkollee jiraachuu dhiisuu danda'a. Torbee 2 booda garuu guyyaa arfan tokkoof kan turu ho'a cimaa, dadhabbii, fedhii nyaataa dhabuu fi haqqeef kan kana fakkaatu qabaachuu mala. Guyyaa 4 booda erga ho'ii, dadhabbiin qaamaa, fedhiin nyaataa irratti akkasumas erga ha'aaf akkasumas garaa kaasaa godhatanii booda qufa'uu, iji diimachuu, dhangala'aan funyaaniin mul'achuu, furraa'uu jechuudha. Akkasumas booda immoo shiffiitaan mataarraa eegalee qaama asii gadi ba'uu. Yeroo hedduu osoo shiffiitaan kun hin ba'iin dhibee kan adda baasuun xinnoo ni cima. Ho'ina qaamaa qofa godhatanii dhumarratti shiffiitaa kana yeroo godhatan yeroo shiffiitaan fuularraa ka'ee gadi qaamarra yaa'u dhibee kan adda baasuun salphaadha. Hanga sanatti garuu xinnoo ni rakkisa. Shiffiitaan kun kan didiimattee kan malaa hin qabnedhaan didiimattee qaamarra gadi yaati. Iji isaanii baay'ee diimataa, hin furraa'u, hin qufa'u. Siriisiis jedhama kuni conjunctivitis, coryza and calf akkasumas makuloopaapularraa gogaa kanarratti shiffittedha. Shiffiitaan kun guyyaa 3-4 erga ture booda deebi'ee gurraacha'ee bada. Qaamarraa deebi'ee gurraacha'ee bada erga guyyaa 3-4 ture. Yeroon guyyaa shiffiitaan irra jiru kanatti daa'imni baay'ee dhibama. Peak period jechuudha. Yeroo namni sun baay'ee dhukkubsatudha. Yeroo shiffiitaan baduu jalqabus mallattoon biroo kanneen akka ho'aa, kanneen akka qaqqee, kanneen akka garaa kaasaaf kan kana fakkaatan fooyya'aa deemu. Kanneen keessaa mallattoolee keessaa kan xiqqoo turu qufaa fi dadhabbii qaamaadha. Qufaan torban turuu danda'a akkasumas dadhabbiin qaamaa immoo sanaa oliyyuu turuu danda'a. Garuu hir'ataa fooyya'aa deema. Gifirri yoo nama qabe miidhaa akkamii fiduu danda'a yoo jenne
even qaroo jaamsuu danda'a, sammuu miidhuu danda'a, akkasumas somba madeessuu danda'a. Kana malees immoo haqqeef garaa kaasaa fiduu akkasumas dhukkubbii garaa garaa fiduu danda'a. Kana malees immoo ittisoo qaama gad buusa waan ta'eef, immuunitii keenya gad buusa waan ta'eef dhibee biraaf nama saaxila. Namni sun ittisoon qaama isaa yeroo gad bu'u dhibee biraaf salphaatti qabama jechuudha booda. Dhibee gifiraa ittisuuf to'achuuf maal gochuu qabna? Kan jalqabaa daa'imman talaalchisuu. Keessumaa kan ji'a 9 fi waggaaf ji'a 3 dhibee gifiraaf kennamu waan ta'eef daa'imman akka talaallii kana fudhatan taasisuun dirqamadha. Gara biraan qulqullina qaamaa eeggachuudha. Akkasumas namni dhibee kana qabu yeroo qufa'u akkasumas yeroo hattiffatu wayiin of haguuguudha. Afaansaa fi funyaansaa wayiin haguugee hattiffatee qufa'u. Fakkeenyaaf ciqilee keenyaan haguugnee hattiffachuu qufa'uu fi akkasumas yeroo mallattoon kun jiraatu maaskii fayyadamuu, fees maaskii fayyadamuu jechuudha. Mallattoo akkanaa yoo arganas amma danda'ametti hanga guyyaa 5tti daa'imman mana barumsaa deemuu hin qabanii akkasumas mana yaalaa deemaniiti kophaatti ciisanii yaalamuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, turtii gaarii.